ኢየሱስ ተነስቶ ከተማውን ሞላ። ዛሬም ባዶ ሕንፃ ሰይጣን ያስጠብቃል። ጌታ በየጓዳው ሕዝቡን ያነካካል። ግሩም ነው። አከሴ ዳሚቲ ነምኒ አርከ ኮራኛቴ ደበርሴ ኦርመት ነከኔ ጀዳ ማል ጀቹ ዳቤክቱ አይሁዲን ከንሳት ኢደሳት ወረኒ ወጅኛት ቆዳ tokkotti namanni wajjinyaat kan inni waciti tokko keessa cuuphatee afaan kaawwat isatu dabarsee ormatti kenn ayhudonni dhagaadhaan ajjeesu nama fannisuun mirgan qaban aadaa fannisuun qaban dhagaadhaan kan isaan ajjeesan yesuus immoo dhagaadhaan du'uun qabu maaliin du'uu qaba fannoodhaan du'uu qaba murtoodha waan ta'eef waaquma biraa kan ba'i fannoodhaan du'uu qaba kanaaf dirqama ayhudii keessatti du'uun danda'u waan ta'eef warri ayhudii inni namni na wajjin nyaate dabarsee na kenne ormatti kan inni jedhu sun ayhudoon yesuusin wajjin nyaatanii qabaniit dabarsanii warra roomaatti kennan aadaa warra roomaa immoo fannisuudha hin fannifame yesuus sa'aatii meeqaaf sa'aatii 6 fannoorra ture sa'aatii 6 fannoorra kan turse jabina mismaara jaraa miti jaalalatu isa turse Hallelujah. Jaalalatu fannoorra turse. Egaa waan nuyi beeknu Yesuusii wajjiniin hattoota lamatu fannifamee jenna. Sa'aatii meeqaaf ture jenne Yesuus? 6 ture. Hattoonni garuu sa'aatii 6 hin turre. Ani luba kee isa bara baraati jedhe. Ani luba kee isa bara baraati jedhe. Mee harka keessa mirga ol kaasaa Yesuus jedhaa yaade. Luba bara baraati jedhaa. Dabala luba bara baraati jedha Yesuus jedha yaade dhiiga hoolotaa jedha dhiiga re'ootaa jedha dhiiga jabbootaa jedha utuun taane jedha bara baraaf jedha dhiiga ofiisaa jedha dhiiga qulqulluu jedha fudhatee ol galuudhaan jedha luba bara baraanaaf ta'eera jedha አሜን አዎ የራሱን ደም ይዞ ገባ ያኛው የኦልድ ቴስተመንት ወይ ደግሞ የብሉይ ኪዳን ካህን ይሞታል ሞቶ እድሜው ያልፋል ሌላ ካህን ይተካዋል ይሄንን ካህን ግን የአዲስ ኪዳን ካህን ግን ማንም ካህን መጥቶ አይተካውም ለዚህ ኢየሱስ የዘላለም ካህን ሆኖልናል ኢየሱስ ጌታ ነው ከናፍ ሰዓቲ ሰዲቲ አንገ ሰዓቲ ሰገሊት ፈኖረ ቱረ ኢየሱስ isa jalqaba saati sadi irrat Yesuus fannifame sadit fanno irratti ol ba'e Yesuus saati sadi irrat fannifame Maarqos 15 lakkoofsa 25 yeroon isa fannisanis bari'ee saati sadi ture yeroon isa fannisanis bari'ee saati meeqa ture saati sadi ture Yesuus saati sadi irrat maal ta'e infannifame amma saati gargar qoqqoodaa jira saati 6 saatiin inni jalqaba sadi hanga 4 gidduutti Yesuus infannifame sadi irratti infannifame saati masanammoo saati sadi hanga 4 gidduutti loltoonni uffata isaa kukkutanii irmaatan hin qoqqooddatan Yohaannis 19 23 hanga 24 Yesuusin erga fannisanii warri loltuu wayyaa isaa fudhatanii tokko tokko akka isaan ga'utti iddoo afuritti hirmaatan ameen iddoo meeqatti hirmaatan iddoo afuritti sila kana isin dubbisa macaafa faarfannaa 22:18 isaan uffata koo hin hirmaatanii wayyaa koottis muka hin buufatanii jedha kanaafis kottaa kittaa kana intarsaafnu muka itti buufannee abbaa inni ba'uuf ilaalla waliin jedhan wayyichoo kanaanis dubbiin macaafaa inni wayyaa koo hirmaattanii uffata kootti muka buufattan jedhee wayyaa koo hirmaatanii uffata koottis muka buufatan jedhe hin raawwatame ameen amma wayyaan hirmaatan isa kamii inni itti muka buufatan isa kam beektu inni hirmaatanii kan biraadha inni itti muka buufatanis kan biraadha inni hirmaatan inni iddoo afuritti kukkutanii
inni mukatti buufatan suni gubbaadha amma gaditti hodhaa kan hin qabne tarsaa kan hin qabne maggaxaaxamiyaa kan hin qabne uffata lummuxxii qamisii lummuxxii gubbaadha amma godaatti hojjetamudha. Kuula tokkoon dhaa tokkoon kan asii gad uffatamu. Inni isaan iddoo afuritti kukkutan immoo isa qamisii asii gad uffatamu sanarra asii gadi buufatanidha. Isa iddoo meeqatti kukkutan? Iddoo afuritti kutan. Qamisichi garuu dhaama tokko waan dhaamee jiruuf gargarin kukkunnu qamisii kana uffata kanan kukkun. Kanaafiyyuu isa ixaa buufannaa jedhan. Isa jalqabaa garuu maal godhan? In kukkutatan. Iddoo meeqatti? Iddoo afurii kamataasaa danda'e qaba. Yesuus Kiristoos fayyisuun isaa, fannifamuun isaa, du'uun isaa, dhiiguun isaa, dabarfamee kennamuun isaa warra bahaafis, warra lixaafis, warra kaabaafis, warra kibbaaf golee arfanuurra warra jiraniif Yesuus al tokko aarsaa kaffaleera. Sa'aatii 3 hanga 4 sa'aatii isa jalqabaa irratti waan meeqatu ta'e inni tokkoffaani Yesuus hin fannifame. Inni lammaffaan wayyaasaa gargar hirmaatan ixaas itti buufatan. Sadaffaan immoo namoonni itti qoosan fannoo irratti. Mee innati waaqayyo koo itti dhufee si abuusu ka. Waaqayyo koo ani waaqayyo dheetta miti of oolchi ka. Dhaabataniiti nama fannifametti. Nama fannifamee jirutti itti qoosu dhaabatanii. Namoota itti qoosa. Namoota itti qoosa. Arras waldaa keessa ta'anii dhiiga isaarra kan ejjetan lakkoofsan qaban. Waaqayyoon ulfina dhowwachaa kan oolan akka warra gaafa sana fannoo irratti itti qoosaniiti. Garuu inni ilaanatti qoosaa jiru abidda waaqarraa gadi buusii isaan fixi hin jenne. Ergamoota abiddaa ergii isaan ciri hin jenne. Abbaa hin beekanii isaaniif dhiisi. Ameen. Yesuus geetaana. Maatiyos 27:39 hanga 40 namoota itti qoosan. Maatiyos 27 39 hanga 40. Warri achiin darbanis mataa isaanii raasanii. Warri isaan darban. Achiin darbanis mataa isaanii raasanii. Iddoon itti fannifame sanaa warri darban mataa isaanii raasanii. Ati isa mana qulqullummaa jigsitee. Ati isa mana qulqullummaa jigsitee. Guyyaa 3 ijaartu. Guyyaa 3 ijaartu. Ilma waaqayyoo yoo taate. Mee of oolchi. Fannoo irraas gadi bu'i. Jedhanii in arrabsu turan. Luboonni warri hangafoonni immoo. Barsiisonni seeraaf. Maanguddoota. Wajjin akkasuma isatti hin gaa'isan. Akkasumatti isatti hin gaa'isu turan dhageessanii ati jedhaniin karaarra darbu hin laalu gaa. Warri deemanis hin laalu, warri dhaabatanis hin laalu akkasitti hin jedhu. Isayyuu in darbu jechuun baay'isee in darbu jechuun kan darbaa cinaachaan si ilaalanii si arrabsu jechuudha. Cinaachaan si ilaalanii si qoosu jechuudha. Fannoo irratti ilaalanii akkasitti jedhu. Ati itti jedhu ilma waaqayyoo. Ati isa gaaficha inni yeroo barsiisu immoo waa dubbate immoo maal jedhe isa kanaan dura ani jedhe mana qulqullummaa kana guyyaa 3tti diigee deebisee nan ijaara jedhee dubbateera. Isaan aarii qabu waan ta'e aarii dhagaa isaanii qabu isaan. Aarii girgiddaa mana isaanii qabu isaan. Aarii dhagaarra tuulanii qabu isaan. Ganama kana nan dubbadha. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin golguudhaaf dhagaan dhagaarra kaa'ame galagaleera galagaleera. Dhagaan dhagaarra tuulame jigeera galagaleera. Hallelujah. Kanaaf Yesuus gaafa inni guyyaa 3tti diigee deebisee nan ijaara jedhee tiksii sana qabataniiti. Ati jedhan ilma waaqayyoo yoo taate isa gaafa ati inni mana qulqullummaa guyyaa 3tti diigee deebiftee ijaartu dhugumaayyoo akkas taate of oolchika achirraa sobbuusika. Inni garuu dhiisiif. Hin beekani dhiisi. Jarri garuu maal godhan? Itti qoosan. Itti gaa'isan. Inni garuu dhiisiif. Haaqum. Hin beekan. Forgive them. Dhiisiif. Ameen. Dhiisiif. Faarsaa 22:7 irratti deemtanii argachuu dandeessu iddoo nama sila dubbise. Faarsaa 22:7. Faarsaa 22:7. Luqaas 23:34. Luqaas 23:34. Raajame sana raawwachuuf jedheeti Yesuus kan inni akkas ta'e. Sa'aatii meeqa amma meeqa irratti jechuudha wantoonni kun sadan kan ta'an. 3 hanga 4 sa'aatii 6 reefu sa'aatii 1 laalla. Sa'aatii tokkitti reefu 5 nuuf. Sa'aatii 1 gara geetti maaltu ta'e jechuudha 3 hanga 4 gidduutti hin fannifamee loltoonni uffata isaatti xaabuu uffatanii. Sadaffaa namoonni maal ta'an itti qoosanii hin arrabsan.
Sa'aatii afurii hanga shanii gidduutti immoo namoonni hattoota ta'an lachan dhufanii biratti fannifaman. Sa'aatii meeqaffaa irratti dhufan jechuudha? Meeqaffaa irratti dhufan? Arfaffaa irratti fidanii fannisan isaanii. Malee sa'aatii sadaffaa yeroo inni fannifame miti kan isaan dhufan. Arfaffaa irratti kan isaan dhufanii fannootti ol baafaman. Fidanii isa biratti dabalan. Afurii hanga shaniitti. Ilaallaka Maarqos 15:27-28. Yakka inni ittiin hadheeffame mul'isuudhaafis kunoo mooticha Yihuudootaati. Kun mooticha Yihuudootaati. Kan jedhu mataa isaa gararraatti caafamee ture. Isaa wajjin immoo saamtota lama isa tokko mirga isaatti isa kaanis immoo bita isaatti fannisan. Yommus inni macaafni warra seera cabsituutti lakkaa'ame jedhu isa raawwatame. Inni macaafni warra seera cabsituu cabsituutti lakkaa'ame jedhu irraawwatame. Isaayyaas 53:12 irratti inni cubbuu namoota baay'ee baatee waa'ee cubbuu isaaniif in kadhatee lubbuu isaa du'atti dabarsee kenne warra balleessaa qabanii wajjinis waan lakkaa'ameef ani qooda isaa warra gurguddootaa wajjin nan godhaa fi warra jajjaboo wajjinis boojuu hin hirmaataa jedhe. Warra sanaa wajjin godhame fannoonsa. Garuu du'isaa awwaallisaa gurguddootaa wajjin ta'e. Ameen. Yesus geetaa na. Hattoonni lachan kun sa'aatii arfaffaa irratti dhufanii fannifaman kana qofa miti. Fannifamuu isaanii booda immoo taatee tokko ta'e. Lachan isaanii keessaa inni tokko yaada garaa jijjiirrate. Luqaas 23:42 akkas jedha inni tokko maal jedha? Ati jedheen ilma Waaqayyoo yoo taate jecha sila namoonni itti qoosan sana irra deebi'e. Ilma Waaqayyoo yoo taate nu amma dhufnee fannifamnee jirra si biratti. Nu amma gidirfamaa jirra si biratti. Kanaaf iyyuu naannaan ofii kee oolchiiti nuunis nu oolchi jedheen. Ofii kee oolchi nuunis nu oolchi. That means yoo ofii keetii fannoo irraa buutee of oolchite nuunis yoo nu oolchuu dandeesse ergati nu oolchite boodan gooftaa ta'uu kee amanaa jedhe inni tokko. Erga maal taatee booda? Erga nu oolchiteeti. Erga of oolchitee boodan gooftaa ta'uu kee amanaa jedhe. Inni tokko immoo qaba baakee nuyi badii keenyaaf dhufnee fannifamne. Anaafati badii biyyi beekuu qabna. Hattoota nuyi saamtota nuyi irra deddeebinee mana hidhaa galleerra. Irra deddeebinee adaba garaa garaa fudhanneerra. Amma garuu adaba isa xumuraatu nutti murtaa'e. Namni kuni nama qajeelaadha. Fannifameeyyuu ilma Waaqayyooti. Fannifameeyyuu mootii moototaati. Fannifameeyyuu fayyisuu danda'a. Fannifameeyyuu inni masii ilma Waaqayyooti. Fannifameeyyuu inni jiraataadha. Asirrayyuu jira. Boorisi gadi bu'aa. Kana boodayyuu hin awwaalama. Du'aayyuu hin kaa'a. Kanaafiyyuu afaan kee qabi. Akka ergadee namicha ergadee qabee booda yaa barsiisaa. Wayne ati mootummaa qabda. Mootummaan kee mootummaa Waaqayyooti. Ati mootummaa qabda. Mootummaan kee isa jiraatuudha. Ati mootummaa qabda. Mootummaan kee isa fayyisuudha. Gaafa deebitee dhuftu na yaadadhu jedhe. Haleluuyaa. የመጨረሻ እድል ተጠቀመ። ጨራዱማት ፈየደሜ ገነመ ከነ ኤርጋንሲ ቀባ ጨራዱማት ፈየደሜ እንዲ ፈመሲ ጎዳ ጨራዱማት ፈየደሜ እንዲ ቦለዱ አራሲ ደብሳ ጨራዱማት ፈየደሜ አካቱ ሰና አካሳምቱ ሰና ጨራዱማት ፈየደሜ ኢሳ ወጅኒ እንዶኪ አይንካታት አሜን። የመጨረሻ እንየር ፈንፈመዩ ጎፍታዳ ኡቱዲ ጉዩ ጎፍታዳ ብሻኑ ጉዳበዩ ጎፍታዳ አረብ ሰበዩ ጎፍታዳ ቁላና በተዩ ጎፍታዳ ጭናቸ ሰወራነኒዩ ጎፍታዳ ሃሌሉያ አሜን። ዱኤስ ጎፍታዳ አሜን። ዱአከስ ጎፍታዳ አሜን ጀራያቲ ከና አተባንከ ቀብኑ በዲገኛም ነው ትምርታ ሄደ እኒ ካን ገሩ ኢሳ ኢፈቴዳ እኒ ካን ገሩ ኢሳ ኢፈቴ ነመና Namanan akkuma isa firdiidhaan dhiphachaa'utu jirtu waaqayyoon illee hin sodaattu. Waaqayyoon illee maal hin gootu? Hin sodaattu. Utuma dhiphachaa jirtu iyyuu sodaatu. Namni tokko tokko amma dhumaatti adabamaa jiraachuu isaas hin beeku. Du'aa jiraachuu isaas hin beeku. Amma dhumaatti mataa jabaata.
ganama kana maqaa Yesuus mata jabummaan sirraa kaafamu. Ameen. Gara Waaqayyoon dhaga'u si keessaa kaamu. Afurri Waaqayyoon dhaga'u si guutamu ganama kan. Ola rabash. Amma dhumaatti እስከ መጨረሻ እስከ ሞት ወይኔ አሜን ማል Waaqayyoon sodaattoot inni Waaqayyoodha inni gooftaadha nuyi qajeeltootti nutti faradame argitanii nuyi qajeeltootti nutti faradame namichi ko hojii keenya nyaanne asima asama saati udiki asara namichi nuuni jedhena jajallanne murtiin keenya qajeeltoodhumatti dhuguma balleessine dhuguma nama saamne dhuguma nama cabsine dhuguma lubbuu nama balleessine dhuguma jireenya nama miine qajeeltootti nutti maal ta'e faradame hojii ma keenya immoo maal goone nyaanne inni kun garuu homaa hiyakkine saamtotaan iyyuu Yesuusiif dhugaa ba'ameera ameen inni qajeelaadha aladiyaaseka hey ameen ameen inni kun garuu homaa iyyuu hiyakkine badiin qabu mudaan qabu hallelujah አሜን 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 የጀራ ኢየሱስ ጀራ ያደ ኢየሱስ ሙዳን ቀቡ ጀራ ያ ሙዳሂን ቀቡ ሃሌሉያ ፋርፈና መዳመሌ ሙዳን ቀቡ ሄዶ አማ ፋርፈቻው ለሚ መዳመሌ ሙዳን ቀቡ መዳቀበ መሌ ማሊን ቀቡ ሙዳን ቀቡ መዳቀበ መሌ ሐናፊ መተሜን ቤኩ መዳቀበ መሌ ሳምቱ ደሜ መተሜን ቤኩ መዳቀበ መሌ የከማ ብራን ቀቡ መዳቀበ መሌ ነማ ሚዲ ያረበሳር አርከሳረን ጅሩ ኢኒ ቀጄላ ኢልማ ዋቀዮት አሜን ati afaan saamtotaatiin gaafa dhugaa ba'amuuf ati garuu waldaa keetti dhalattee guddatte Yesuusin dhugaan baatu dandeesse. Mee kottu qajeelaadha Yesuus jedhii dubbadhu. Say ameen. Maal jedhe gaa Yesuus namicha kanaan har'a anaa wajjiniin jannatatti in argamta. Ati kun maal argise beektaa fayyinni hojiidhaan utuu hin taane ayyaana Waaqayyootiin fayyuudhaan kan inni mul'isu hojjettee miti waan ati kaleessa hojjette waan ati maal taate hojjettee miti bakka ayyaana Waaqayyootiin fayyinni nuu kennameera meera ani ayyaana Waaqayyoon fayyeera jedha ደበላማዩ በምንም ታምር ነምቺ ሚርጋ ኢየሱስቲ ፈንፈመሱን ወልዳረቀን ቤኩ ፓስተሪን ቤኩ ሉባን ቤኩ በሩምሰ ፈይናን በረነ ሂንጩጳምነ ዱከቡቱማን በረነ ኳሪ ፋርፈቴን ቤኩ ሶሎ ዘመሬን ቤኩ ጾም ጸሎቲ ቀበቴን ቤኩ harqol kaase biyya lafa seetana foon hojii isaa hundumaa ganeera jedheen beeku bara jireenya isaa saamtuudha ላንዴና ለመጨረሻ ግን እድል ሲያገኝ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ አሜን አስጥቆ አስረጥቆ ኢየሱስ ይነማንቱ በር አመኑ ስትርፋታ በር አስረጥ ሰበብንሳ አስረጋ ፈፈንፈሜ ጅሩ ቢፊሳዩን በሬዱ ገረፈሜ ቢፊሳው ይደረሜር ኢጋድ ኢጌ ቢፊሳ ጅጅረሜር ፎንሳ ኩኛ ተደበረ ደበለት ወንትንቲን ገረፈሙ ማታንሳ ሲቢለ ቀባ ኦኮ ቀባ ነምኒ ገረፉ ጅልበሳ ከነ ሂኒዳታ ጭጭሞ ደሎልቶታ ጀዳማንቱ ገረፈ ጅልበሳ ከነ ሂዳታ ሙዲሳ ከነ ጀቤ ሰይዳታ ሐርከሳ ከነ ሲኒዳታ ከዛ እጀናሳ ጀቤፈታ ኢየሱስን ሞማል ጎደኒሩ ዋነ ከሲ ከነ ረተከስቲን ገዲ ሂደኒሩ ጅልቤን ፈቴ ከስቲ ደሜራ ይንሞ inni kun dhaabbate alangaa mijeeffateet asii ofirranaan nessee gaafa irratti gadhiisu achi kaasamiti alangaasa irratti gadhiiseet gara ofiisaatti achi as gotota yeroo inni itti gadhiisu ilkaanni sibiila sanaa itti gala gaafa inni ofitti gototu bobocoqee foonsaa idda qaamasaa kukkutee keessaa fuudhee kaa kun anaaf siif kun ilaala waa'ee keetiif kun ilaala waa'ee cubbuu keetiif kun waa'ee mana keetiif kun waa'ee jireenya kootiif kun waa'ee tajaajila kootiif anaan fayyisuudhaaf Yesuus madaa'eera anaan fayyisuuf Yesuus dhiige ቀላል እንዳይመስላችሁ ኢየሱስ ገሩ amma kana garafama kanaan durammoo namummaa isaatiin kadhateera geete samaaneetti yoo fedha kee ta'e dabarsi wantichi cimaadha garuu immoo jaalala kee ta'u jenna waaqayyo caljalaa hidhe waaqayyo abbaan maayinnaan raawwachuudhaaf dhatte waan ta'eef hin xumurta kana xumuru Yesuusiif dirqama ture
garafamuun dirqama ture. Madaa'uun dirqama ture. Imimmaan dhiigaa dhangalaasuun dirqama ture. Bifti utuu garafamuu geeddaramuun dirqama ture. Dheebotanii bishaan dhabuun dirqama ture. Garafamaa waraanamuun dirqama ture. Siif mee anaaf jedhame. Nama akkasii kana nama bifa bade kana fannoo irratti ilaalte ati waaqayyoodhattiin jechuun yoo ayyaanni sii baay'ate malee hin danda'amu. Nama garafamaa jiru attamitti waaqayyoodhate ittiin jetta. Ati noolchita ati fayyifta attamitti ittiin jetta. Kun ayyaana waaqayyoo qofaan. Ameen. Maal qofaan hin jedhe. Hattichi maaliin fayya beektu hojii isaa miti. Maaliin fayyare ayyaana waaqayyoon fayya. Ganama kana fayyaa ba'a. Akkuma tasaa warri waldaa dhuftan fayyaa ba'a. Warri garaan keessan gooftaarraa fagaatee garaan keessan mana waaqayyootti jabaatu iddoo aarsaa dhaquu kan jibbu waaqayyoon kadhachuu kan hin jaallanne firooma Yesuus kan hin jaallanne waldaa qofa iriyyaaf jettanii kan dhaqxan ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana waaqayyoon fayyaa ba'a. Ayyaana waaqayyoon fayyaa ba'a. Efesoon 2:8-9 ayyaana waaqayyoon akka fayyine nutti hima. Efesoon 2:8-9 sa'aatii 5-6 immoo wantoonni ta'an dubartootatu naannoo fannoo isaatii dhaabatanii ija keessa ol ilaalaa impoo hin gaddu turan. Dubartoota dhaabatan sana keessa Maariyaamaati gooftaa jirti. Kazaa Yesuus sa'aatii 5-6 sana gidduu irratti fannoo irra dhaabatee akkas jedhe. Dubartoonni fannoo sana bira jiraachuu isaanii Wangeela Yohaannis 19:25 Fannoo Yesuus bukkees haati isaa obboleettiin haadha isaa Maariyaam haati manaa Kiliyophaa Maariyaam isheen Magdalaas hin dhaabbatu turan. Yesuus yeroo sanatti haadha isaan bartuu isa inni jaallatus ishee bukkee utuu dhaabbatu argee haadha isaatiin haadha koo ilaa ilma kee jedhe. Ameen. Inga haadha koo ilaa ilma kee jedhe hin dhaabbatu turan. 25 irratti dubartoonni dhadhaabachuu isaa nu agarsiisa. Sa'aatii 5-6 gidduutti kuni amma dubbachaa jira. Gaafa gadi sittanii ilaaltan 26 irratti haadha isaa argee Yohaannis bartuun inni gooftaan jaallata jedhamus dhaabatee jira argee akkas jedhe. Haadha koo ilaa ilma kee jedhe. Yohaannisiin immoo ilaa haadha kee jedhe. Jara kana maal godhe jechuudha. Maariyaam akka ishee Yohaannisiin hin daganne. Yohaannisis akka haadha isaa hin daganne. Wayne relationship uuma fannoo irra taa'eeyyu nama gargar baasa miti nama walitti fida. Fannoo irra taa'eeyyu nama walitti fida. Fannoo irra taa'eeyyu maatii jabeessa. Fannoo irra taa'eeyyu maatii ijaara. Fannoo irra taa'eeyyu namoonni akka wal barbaadan godha. Yesuusidha kuni ameen jedha ayyaati. Fannoo irra taa'e ilaa የመጨረሻ ሰዓት ላይ ራሱ ቆሞ ዮሐንስ 13:34 ማል ጀዳ ብራቆን ቀቡ ጢሞቴዎስ ዱራሻን ሰደትና ደቂ ዮሐንስ 13:34 ገሩ ወልጃለዳ ጀዳ ወልጃለቹ ኬሰኒን ነሞኒ በርቶታ ኮ ተው ኬሰን ሂምቤኩ ሂምበሩ ጀዳ ወልጃለዳ ጃለለ በርሲሲ አጅረ ዳበቴ namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra manaa isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Inni amanticha maal ta'uu isaati? Ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati. Akkas jechuun nama gooftaan qabne caalaa hammaachuu isaati. Argitanii jaalalaan tokkummaadhaan walitti dhufuudhaan gaarummaa agarsiisuudhaan wal jaallachuudhaaniti jaalala gooftaa fiixaan baaftu. Sa'aatii arfaffaa bira dhanna. Sa'aatii sadaffaa raawwanneera. Sa'aatii arfaffaan immoo 6-7 dukkanatu lafa uwwise. Amma yeroo wal arganii yeroo naasa'uu minaamini xumurame amma. Haadhuma isaa irratti raawwate. Ilaa haadha koo ilma kee Yohaannis ilaa haadha kee jedheeti ergatti bee booda dukkanni lafatti uwwise. Amma inni kana haasa'u warri fannisan
mooton warri itti faradan luboon dhaabatanii ilaalu. Amma dukkanni lafatti uwwise raafamatu ta'e isa booda wayyoo hin balleessine jechuu jalqaban. Maayinaan dhuguma namichi kun ilma Waaqayyooti. Mee jedhame dhuguma Yesuus ilma Waaqayyooti jedhaa isin. Dhuguma Yesuus ilma Waaqayyooti. Maaloo dhugaa baya daraakee. Dhuguma Yesuus ilma Waaqayyooti. Dabali kamaaloo. Dhuguma Yesuus ilma Waaqayyooti. Chokki jedha afaan irmaan dhummaan keessa irraati amma si dhukkubu tolkaasaati. Dhuguma Yesuus ilma Waaqayyooti jedhaa yaade. Dhuguma Yesuus ilma Waaqayyooti. Haleluuyaa. Ameen. Dhuguma inni fannifame, inni du'e, inni awwaalame, inni du'aa ka'e ilma Waaqayyooti. Ameen. Dhuguma inni arrabsame ilma Waaqayyooti. Dhuguma inni itti tufame ilma Waaqayyooti. Dhuguma inni dhiigaan bibisaa bade ilma Waaqayyooti. Ameen. Ilma Waaqayyooti. Kanaaf arfaffaa sa'aatii arfaffaa ja'a hanga torbaa irratti dukkana cimaatu lafa uffise. Maatiyos 27:45. Guyyaa sa'aatii ja'a hamma sa'aatii sagaliitti. Look, sa'aatii meeqa amma meeqa isiniin jedhe? Guyyaa sa'aatii ja'a hanga sa'a sagaliitti. hamma sa'aatii sagaliitti. Eh. Dukkanni lafa hundumaa irra ture. Dukkanni lafa hundumaa irra ture. Gara sa'aatii salgaffaatti. Gara sa'aatii salgaffaatti Yesuus sagalee isaa guddaadhaan. Yesuus Sagalee guddaadhaan. sagalee guddaadhaan Eelii eelii. Elohee Eli Eli Lama lama sabaktanii. sabaktanii jedhee waammate. Kunis Waaqayyoo koo. Waaqayyoo koo. Waaqayyoo koo. Maaliif na dhiiftee jechuutti ni kama. Amen amen. Ameen. Eli Eli lama sabaktanii afaan Amaariffaa Elohee Elohee jedhamiti. Eli Eli lama sabaktanii Waaqayyoo koo maaliif na dhiifte jechuutti ni kama. Amma sa'aatii jaarratti dukkanatu maal ta'e jechuudha. Lafa uwwise. Amma sa'aatiin gargar isinii qoodaan. Sa'aatii ja'a hanga torbaatti taateewwan ta'an iddoo sanatti. Yo'eel 2:31 dhaginaa dubbisi. Yo'eel 2:31 ammasitti immoo ani Amoos 8:9 isinii dubbisa. Amoos raajicha gara Old Testamentiitti isin deebise. Amoos 8:9 maa jedha beektu? Waaqayyo gooftaan guyyaa sanatti biiftuun waareetti akka lixxu. Yoomitti akka lixxu? Guyyaa sana waareetti lixxi. Waaree jechuun jaaffaadha. Sa'aatii jaaffaatti lixxi jechuudha. Waaree. Sa'aatiin 9 immoo waariidha. Agilanii waareetti akka lixxu. Guyyaa sanatti biiftuun waareetti akka lixxu. Ifni guyyaa utuma jiruus lafti akka dukkanaa'u nan godha. Guyyaa sanatti biiftuun utuma jirtu. Illixxi utuma jirtu immoo dukkanatu lafatti uffisa. Guyyaatu dukkanaa jedhe. Eesh Yo'eel 2:31. Guyyaan koo inni guddaaniif sodaachisaan sun. Guyyaan koo inni guddaaniif sodaachisaan sun. Utuu hin dhufin. Dura. Aduun dukkanatti. Jiinnis dhiigatti. Hin diddiiramu. Amen. Ifa dhowwatu Yesuusiin ala if hin jiru. Ifti inni dhumaa Yesuusi. Ameen. Biiftuun iyyuu isarraa fudhatti. Ji'i iyyuu immoo biiftuu irraa fudhatti. Ifa gurguddoo warri jedhaman maddi isaanii Yesuusidha. Mee jedhaa Yesuus madda ifaati jedhaa isin. Yesuus madda ifaati. Dabalaa Yesuus madda ifaati jedhaa. Yesuus madda ifaati. Dabalaa warri Yesuus amantan duwwaan Yesuus madda ifaati jedhaa. Yesuus madda ifaati. ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ የብርሃን ምንጭ ነው። አሜን። የብርሃን ምንጭ ነው። አሜን። የብርሃን ምንጭ ነው። አሜን። የብርሃን ምንጭ ነው። አሜን። በሱ ዘንድ ጨለማ ከቶ የለም። አሜን። ሃሌሉያ። ለዛ ነው ጨለማው ከብርሃን በላይ አይደለም፣ ሕመም ከመድኃኒት በላይ አይደለም። ጨለማው ከብርሃን በላይ አይደለም፣ ሕመም ከመድኃኒት በላይ አይደለም። waaqayyo ifa kooti jedha isin. Waaqayyo ifa kooti. ሃሌሉያ። Ameen. አዎ sa'aatiin inni arfaffaan ja'a hanga torba dukkana lafa uwwise. Shanaffaa irratti sa'aatii 7 hanga 8tti waan ta'e isinitti hima. Waaree booda sa'aatii 7 hanga 8tti isa dhagannoo dubbifna amma 27 46 Maatiyos 27 46 sa'aatii 7 hanga 8 irratti shanaffaa gaafa gargaaru sa'aatii 7ffaa irratti Yesuus erga ja'a irratti dukkanaa'e 7ffaa irratti maal jedhe? Gara sa'aatii salgaffaatti. Gara sa'aatii salgaffaatti
gara sa'aatii salgaffaatti gara sa'aatii Yesuus salgaffaatti sagalee guddaadhaan Eli lama sabaqtanii jedhee waammate. ameen Ameen. jedhee maal ta'e Iwwaam. hiwwaammate jedha hiwwaammate waaqayyo koo maaliif na dhiifta kana jechuun hiikni isaa jireenya keenya wajjin gaafa walitti dhufu gidiraa kamiyyuu yoo dhufe waaqayyo yoo waammanne nu oolcha. ameen. gidiraa kam keessayyuu kan nu oolchu eenyudha? waaqayyoodha. waammanne isa nu oolcha. kufnee yoo waammanne san nu kaasa. dhukkubsanne yoo waammanne san nu fayyisa. bannee yoo karaa wallaalle isatu nu deebisa. eeyyee akkasi. inni lammaffaan maal jedha Yesuus? sa'aatii 7:8tti nan dheebodhe ተጠማው nan dheebodhe. Yohaannis 19:28 Yohaannis 19:28 nan dheebodhe. Cross yookaan fannoo jechuun jalqaba jijjiirama seenaati. ameen. Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf nan dheebodhe jedhe. maal jedhe? Nan dheebodhe jedhe. eenyudha? Yesuus miti abbaan burqaa bishaan hundumaa, abbaan lageenii, abbaan garbawwanii isa moo miti? abbaan gaarrenii isa moo miti? garuu maal jedhe? Nan dheebodhe. Nan dheebodhe. dheebuu eenyutu beeka? nu moo Waaqa beeka dheebuu? nutu beeka bar. nutu beeka. teesti guyyaa guyyaatti kan dheebuu shaakalu koo nuyi bar, kan dheebotu nuyi bar. yeroodha yerootti jireenya keenya teesti godhe. gaafatti dheebottu hin beeka inni. maaliif dheebote argeera? maal ta'eera? dheebote argeera. abbaa dheebote arge qabda. dheebuu keetti inni dheebuu si baasa. Ameen. nan dheebodhe. Faarsaa 69:21 hadhaa akka nyaadhuuf anaaf kennan, dhugaatii dhangaggaa'es dheebuuf akka ani dhuguuf anatti hiixatan jedha. anatti hiixatan jedha. hubadhaa. inni nan dheebodhe gaafa jedhu nan isaa hundumtu madaadha. dhukkubbii qaba. garuu nan dheebodhe gaafa inni jedhu bishaan kennaniif miti. maal kennaniif? hadhaa mataa mukaatti ka'aniiti fannisaniiru miti ree achi olitti geessan. otoo hadhooftu sana dhugeera ta'e dhukkubbii hin dhaga'u ture. akka madansa ishaati hadhooftu. dhukkubbiin ittiin dhaga'amu ture. Yesuus garuu akka dhukkubbiin ittiin dhaga'amne barbaadaa jira miti. akka ittiin dhaga'amne barbaadaa hin jiru. kanaaf gaafa hadhooftu itti hixatan hin dide. hidhii isaatti sukkumanedhaan bitiriganedhaan humnaan akka inni hadhooftu sana fudhatuuf. kaayyoon isaan itti riganiif isa dheebuu baasuuf isintti fakkaata? akka inni dhibee keenya hin hubanneefidha. akka inni dhukkubbii keenya hin hubanneefidha. kan dhukkubbii kee siif hubatu siif fannifameera. Ameen. mee dhibeen koo isaaf hin gala jedhame. Dhibeen koo isaaf hin gala. yoona dhukkubu isaaf hin gala jedha. Yoona dhukkubu isaaf hin gala. yoon dadhabu isaaf hin gala jedha. Yoon dadhabu isaaf hin gala. yoon kufe isaaf hin gala jedha. Yoon kufe isaaf hin gala. ameen. Ameen. imimmaan kee namaaf hin galu isaaf garuu hin gala. maaliif akka itti boosu ammatu namni imimmaan irra dhangalee maaliif akka inni boo'u anaaf hin galu. waaqayyoof garuu hin gala. Ameen. hin gala isaaf. Stii imimmaan koo isaaf hin gala jedha ayyaati. Imimmaan koo isaaf. Haleluuyaa. ani dheebodhe jedhe. Qorontos isa lammaffaa 5:21 irratti waa'een utuu inni cubbuu ta'ee fannifamu argina. Afaan Oromoo kanaan dura yeroo barsiisu itti agarsiiseera gaa. Macaafa qulqulluu keenya warri macaafa qulqulluu appilikeeshinii qabdanii irraa dubbifadhaa. Qorontos isa lammaffaa meeqan jedhe? 5:21 warra maariffa qabdan immoo maariffa banaame. Ingiliffa kan qabdan immoo ingiliffa banaame. Garaagara iddoo kanatti. Qorontos isa lammaffaa 5:21. Isa cubbuu tokkollee hin qabne. Look, isa cubbuu tokkollee hin qabne. Nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti. Nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. maal isa godhe? Cubbamaa isa godheera. Cubbamaa jechuun siiner ወይ ደግሞ ኃጢአተኛ jechuudha miti. Cubbamaa jechuun nama akshinii sana raawwatee cubbuu godheedha miti re. nama cubbuu godheedha cubbamaan. nama cubbuu godheedha. አማርኛው እንደዚህ ይላል
ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። ስለ እኛ ምን አደረገው? ኃጢአት አደረገ እንጂ ኃጢአተኛ አላደረገም። ኃጢአተኛ ሳይሆን ኃጢአት ነው የሆነው። እግዚአብሔርም የሚፈርደው ኃጢአተኛ ላይ ሳይሆን ኃጢአት ላይ ነው። ዋቀዮስ ከኒኒ ሙርቴሱዳፍ ከይ ጩበማቱቱን ታነ ጩቡት ሙርቴሱ ከይ ዋቀይ ከናፍ አፋኖኒ ኩዲ ጋፋ ይከመኒ ሚስቴክ ይቀፍ ግሪኪሳ ስትሮንግ ኮንኮርዳንስ ይረዳቃት ይላላ ጩቡ ጀዳንስ ማለ ጩበማን ጀ ጩቡ ጀ the origin አቺ ደቢያት ግሪክ ይራላላ ወራድ ብፍታል the origin አፋኖ ሞት ጋፋ እንገሩ ጩበማ ጀ ጩበማ ሚት ኢየሱስ ቁልቁሉን ቀጀላን ገሩኑፍ ጀደ ጩቡባት ጩቡዋን ባቴፍ ጩቡቴ ማለ ጩቡቴ ፈንፈመ ማለ ኢየሱስ ጩበማቴ እንፈንፈምን ዋቀዮ ኤኙት ፈረደች ፈኖረት ጩቡት ፈረደ ዋቀዮ ጩበማሞ ጩቡ አጀላባሴ ጩበማ አናፍሲ እንዶ አጀላባሴ ጩቡ ከኛት ሞማል ጎደ እቲ ፈረደ ሜኖር ከነ ኮኒሲኒ ገለ አሜን ጩቡ ኮት ፈንፈመ ወርጀታን ሃሌሉያ ኢየሱስ መቃን ሳይብፈው ከናፍ ጩቡት ፈረደ ማለ ዋቀዮ አኬከ ጩበማት ፈረዱን ቀቡ ሰገንታ ጩበማት ፈረዱን ቀቡ utu cubbamaatti faradu barbaade ta'e ilmasaan ergu ture ilmasaa ergee waaqayyo cubbuutti farade malee cubbamaatti farade miti cubbamoota du'a jalaa baasee cubbuutti immoo farade ingilizanyaan isaa akka jedha for our sake he made Christ to be seen not sinner to be seen cubbuu isa godhe jedha malee cubbamaa isa godhe jedha to be seen kan cubbuu kamiyyuu hin beekne garu ጩቡ isa taasise amen ጩቡ isa taasise maqaan isaa eebbifamu kun saatii meeqaffaadha saatii shanaffaadha 7 hanga 8ti saatii meeqamma meeqan jedhe 7 hanga 8ti shanaffaadha saatii jaa gargar qoodaa irra amma saatii meeqan nu abechuudha saatii jaaffaan nu abe 8 hanga 9ti saati 8 hanga 9 irratti ኢየሱስ ወንጌል ዮሐንስ 19 መረት ፊጣን በኤር ዮካን ራወተሜራ 8 hanga 9 irratti ማል ጀደ ፊጣን በኤር it is finished ተፈጸመ አሜን ምን ሆነ ተፈጸመ ሳቲ ጃፋረት ጡሙራሜራ ራወተሜራ ኢየሱስ raawwatameera tokko raawwatameera 8 hanga 9 gidduutti saati jaaffaarratti jechaadha tokko raawwatameera lammaffaa hafuura koo harka keettan kennadha jedhe the last word isa dhuma xumurameera jedheet ofitti immoo deebi'ee maal jedhe hafuura koo harka keettan kennadha መደገፊያዬ አንተ ነህ ማምለጫዬ አንተ ነህ መድኃኒቴ አንተ ነህ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አፉራ ኮር ከከትን ከነድ ሉቃስ ድደሚ ሰዲ አፍርተሚቻ ሉቃስ ድደሚ ሰዲ አፍርተሚቻ ኢየሱስ የሙስ ሰገሌ ጉዳዳን ኢየሱስ የሙስ ሰገሌ ጉዳዳን ኢየ ያአባኮ አፉራ ኮር ከከት ከነድ አፉራኮ harka keettan kennadha farsa 31 akkaseda farsa 31 daawit irratimo farsa 31 irratimo yaa goofta ati waaqayyo amanamaadha ati ana furteetta ani immoo afuurako harka keettinan kennadha amen ani immoo maalan godha afuurako harka keettinan kennadha mejedame yaa waaqayyo jedha yaa goofta jedha yeroo hundumaa jedha bara hundumaaf jedha afuurako jedha harka keettan kennadha jedha amen harka eenyutti harka waaqayyotti haleluya haleluya gaafa inni afuurako harka keettan kennadha jedhu waan lamatti
መጋረጃን ጎልጋን እዶ አርሳ ቱሬ እዶ ለመት ተርሰይ ዋው መጋረጃው ተቀደደ እስቲ ጎልጋንሱን ተርሰይራ ሄዳ ጎልጋንሱን ተርሰይራ ደበላ ካማሎ ጎልጋንሱን ተርሰይራ ደበላ ካማሎ ጎልጋንሱን ተርሰይራ አቡረ ኮርካ ከየተን ከነደ ጋፈ ጀዱ ዋላ መተን ጀድ ቶክ ጎልጋ ተርሰይ ለማ ለፈቱ ራፈመ ኤርዚኮ ኤኪቱ ታይ ለፈቱ ግግግግግ ድንጽጊ ጋተና ሞታ ጀላ ወረዳ በተኒት በኮረን ጀራ ለፈፊገ ለፈዳ በተንቱ ዲቤ ለፍቲ ካንሳቲካ ለፊ ካን ይሰፈኒ ፈሜጅሩቲካ ከኒሳንቲ ጋይሳ ጅረኒቲካ ለፍቲ ካንሳቲ ማልቱ ታይ ቤቱ አተቢት ለፍቲ ራፈመ አተቢት ጎልጋን ተርሰይ ቤቱ ሲ ማል ጀደን ከዳቲ ሳኒ ዱማ ያ ዋቀዮ ሐፉረኮ ማል harka keetan kennadhan isanni kennate san harka fuudhuuf dhufe waaqayyo abbaatu gaafa harka fuudhuu dhufu lafti sabaachuu dadhabde golgaan akka isa wajjin walitti hin baane dur golgaadhaaf waaqayyoof namni walitti hin ba'an golgaan sun fannifamuu isaatiin maal ta'e tarsay waaqayyo nama wajjin wal qonnamuudhaaf dhufe gara Yesuus ilma isaatii dhufe አሜን hin dhufe gara isaa gaafa inni dhufu tokko golgaa tarsay lama lafatu sochoy sababni isaa lafti waa qabaachuu hin dandeessu siifa mul'atu giraaki keetti siifa mul'atu አሜን lafa siifa raasu ga Yesuus አሜን guyyaarraa kana guyyaa fannooti jennee walitti qabamuu keenya kanaani maqaa Yesuusin umurii kee guutuu kanatti rakkatte waaqayyo lafa jalaa siifa raasu አሜን lafa jalaa siifa raasu Amen. diinota kee jalaa lafti raafamuu ajali qabo Amen. golli diinota keetti raafamuu ajali qabo Amen. teessumi jalloota raafamuu ajali qabo teessumi hafuuramaa raafamuu ajali qabo አሜን earthquake አናወጠው ዋው መሬት መንቀጥቀጥ ሆነ ሉክ ሲዝኒ ገናሬ እሺ ማቴዎስ ድደሚ ቶርባ ሸንተሚ ቶክ ጎልጋት ተርሰይ ኩኖ ጎልጋን መነ ቁልቁሉማ ኦሊ ሐመ ገዲት እዶ ለማት ተርሰይ ለፍቲን ሶቾይ ከተወንስ እንደደያአን አሜን ጎልጋን መነ ቁልቁሉማ ጉባዳ አመ ገዲት ሰማይዳ ሐንገለፋት ዋቀዮፍ ነመግዱ ጎልጋን ቱሬ ተርሰይ ኦሊ አመ ገዲ ጀቹን እኮ ከሰማይ እስከ ምድር ከሰማይ እስከ ምድር ዋቀራ አንጋ ለፋት ጉባዳ አመ ገዲ ተቹን ዋቃ አመ ለፋት ዋቀዮፍ ነመደባሴ ከንቱሬ ተርሰይ waan tokko argaa jirta sitti mul'ataa jira inni siif waaqayyo isaati itti amante gargar daangessu humna maqaa Yesuus ganama kana humna fannoo isaatiin tarseera አሜን tarseera ganama kana fayyaa keerraa tarseera hojii keerraa tarseera maatii keerraa tarseera gaa'ila keerraa tarseera tajaajila keerraa tarseera biyyaa bambada tarseera dabali tarseera 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 ተርሰራ ተርሰራ በቃ መጋረጃው በመቀደዱ our salvation is completed ፈይድን ከኛ ጡሙራሜ ኢንተርሰይ በቃ ኢንተርሰይ glory to ማዱዛ ኪቫኒያ ወልትባኔ ዋቀዮ ወጅን ዲና ከንቱሬ ፊራታኔ ፈጎተን ቱሬ ይንያኔ ጎልቃን ከንቱሬ ወለርጉ ጀልቀብኔ humna maqaa Yesuus ganama kana golgaa mana keerraa tarsaa'uun jedhan አሜን humna fannoo Yesuusin tarsaa'uun jedhan humna sagalee galaana tarsaa'uun jedhan maatii keerraa biyya kanarraa waldaa keerraa tajaajila keerraa gaa'ila keerraa ijoollee keerraa humna maqaa Yesuusin tarsaa'aa አሜን ሃሌሉያ tarsaa'eera si sagalee keessan cokka jedhaa tarsaa'eera jedhan ተርሰራ daldala keerraa ተርሰራ biiroo keerraa ተርሰራ gaa'ila keerraa ተርሰራ daldala keerraa Tarseera. barumsa keerraa Tarseera. maatii keerraa Tarseera. ganama gala tarseera humna maqaa Yesuus ተርሰራ ለማቃ ኢየሱስ አዎ በቃ መጋረጃው ከተቀደደ ይላ መሄድ አያስቸግረንም ሶካቲያ መገለጥ አያስቸግረንም መጋረጃ ተቀደደ ማለት ተደብቀን ሃሌሉያ። የነበርነው እንገለጣለን ማለት ነው ዶከነታኒ ከንቱረን ሙላቱ እቾና አዋላ ማኒ ከንቱረን ይምባው እቾና ገነማ ገና መጋረጃን ሱተርሰውና ዋላ ባቴታ አሜን ፈይኒ አሜን 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 ፈይኒ ታኤራ ኤርጋ ኮይሰዱማ ኢሳይያስ 53 ሸን ኑፍ መዳይ
መዳው ሳቲንስ ነው ይማልታኔ ፈይፈምኔ ፈኖ ረዋይ inni garuu balleessaa keenyaaf waraaname sababii yakka keenyaafis reebame incaccabsame nuyi nagaa akka argannuuf inni inadabame nuyi nagaa akka argannuuf inni inadabame nuyi maal akka argannuuf nagaa akka argannuuf mee jedhaame ani nagaa akka argadhuuf jedha ani nagaa akka argadhuuf Yesuus adabame jedha Yesuus adabameera አሜን madaa'u isaatiinis fayyinni nuuf argame ሃሌሉያ አሜን mee jedhaa sin dubbadhaa madaa'u isaatiinis jedha madaa'u isaatiinis fayyinni naaf argame jedha fayyinni naaf argame ofitti deebisi madaa'u isaatiinis jedha madaa'u isaatiinis fayyinni naaf argame jedha fayyinni naaf argame ሃሌሉያ አሜን kanaaf ergaan koo labsiin koo inni dhumaa Yesuus siif dhiphateera Yesuus cubbuu kee siif baateera fayyinni kee raawwatameera mee jedhaa na duukaa dubbadhaa Yesuus jedha Yesuus naaf dhiphateera jedha naaf dhiphateera Yesuus jedha Yesuus cubbuu koo baateera jedha cubbuu koo baateera fayyinni koo jedha fayyinni koo raawwatameera jedha raawwatameera dabali raawwatameera jedha raawwatameera ሃሌሉያ አሜን 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 አጨብጭቡ ለጌታ